Godina Harargee lixaa aanaa Ciroo fi Gumbii Bordoddeetti miseensonni poolisii hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu cinaatti hojii tajaajila lammummaatiin harka qalleeyyiif deeggarsa kennaa jiru. Gabaasa Araarsoo Muhammadiif Faayisaa Xiiqii. Godina Harargee lixaatti miseensonni poolisii aanaa Ciroo nageenya kabachiisuu cinaatti miindaa isaanirraa kutuun maatii harka qalleeyyii ta'anii mana ijaaraa jiraachuu Daayiriktarri itti aanaa waajjira poolisii aanaa Ciroo Saajin Olaanaa Girmaa Tasfaayee himaniiru. Maatii kanallee dhumnee dubbifnee maaliif mana ijaarrachuu dadhabdan jennaan harka qalleeyyiidhaan ilmaan qabna. Ilmaan guddifannaa waan nama nu gargaaru hin qabnu nuun jedhani. San booda mana torbee lama booda mana isin ijaarraa jennee waadaa seennee fi deemne fedhii isaatiin waajjiratti kenne mindaa arganne kanaan mukaa fi qorqorroo tokko binnee hawaasa sirmaachifne kuno sadarkaa kanaan mana ijaaruu dandeenya jirra jechuudha. Harka qalleeyyii gargaaruu keenyaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama jedhu miseensonni poolisii fi hawaasni bakka gargaarsatti argaman. Waan baratamaa dur ture yeroo ammaa kana garuu dagatamee jira. Kanaaf waan kana godhuu kiyyaafan hunduma caalaa gammachuu guddootti natti dhagama maatii harka qalleeyyii kanarratti mana ijaaruu kootiif. Uummata keenya hunda nama waan kanarraa baratee wal bira dhaabbatu, wal deeggaru, wal gargaaru ta'uu isaaniitiin hawwa. Namoonni gargaarsaan manni ijaarameefis gammachuu isaanii akkanaan ibsatu. Poolisii aanaa Cirootu mana ijaaru jira hawaasallee kakaase gammachuu haala na dhagame. Poolisni na ijaaruuf rakkoo keessana baasu galatoomaa jaalladha. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Gumbii Bordoddeetti maatiin miseensonni poolisii irraa wareegamaniif deeggarsi midhaan nyaataa fi zayitaa kan kennameef ta'u Daayiriktarri itti aanaa waajjira poolisii aanaa Gumbii Bordoddee Saajin Olaanaa Ahmadiin Kadirii fi Diviijiniin nageenya naannoo mirkaneessuu aanaa Gumbii Bordoddee Saajin Olaanaa Muhammad Aliyyii dubbataniiru. Maatii wareegamtoota akka riban miseensa poolisii sarkaan jiran poolisii humna addaa dabalatee federaal poolisii dabalatee poolisii idilee dabalatee miseensota poolisii keenya kan nu biraa wareegaman milishoota keenya kan qabsoorratti nu biraa wareegaman akkam goon isiyyuu mariisuudhaan mindaa qabnurraa murree maatii wareegamtoota kanaaf nyaata isaan nyaatan zeetii fi ruuza adda addaa dhaleessineef jirra. Inni jiru qaamni nageenya mooraaliidhaan hawaasa cinaa akka dhaabbatuuf ammallee qaawni gama abbaa manaatiin abbaa maatii saniin akka ittiin banamneef ni jirra kan jiru miseensi poolisii aanaa keenya waan qaburraa maatii wareegamtootaaf karaa nama 15 kan ta'uuf deeggarsa nyaataa fi zayitii adda addaa kan godhe ta'uu isaati jechaadha. Maatiin deeggarsa kan argatan dubbisnes deeggarsa poolisii isaaniif kennetti kan gammadan ta'uu himan.